Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokkotti ni amannaa. Ameen. Qophii keenya guyyaa har'aatiin yeroo baay'ee obboloonni kiristaanaa gaafa nuti Yesuus Waaqa miti isin jennu hin dallantu inaartu. Maagute ulaagaa waaqummaatu guutiin immoo akkamitti waaqa sin jennare Yesuusis ulaagaa waaqummaa hin qabu. Sababa kana waaqa jechuu hin dandeenyu. Mee wangeela Ayzaabonni yeroo hunda Iyesuus Kiristoos Waaqa miti, Iyesuus Kiristoos fayyisaa miti, Iyesuus Kiristoos uumaa miti jechuudhaan waaqummaa gooftaa keenya Iyesuus Kiristoos eenyullee kan isaaf hin kennine waaqummaan isaa amala isaa kan ta'e ganuudhaan namoonni hundumtu akka gananii Waaqayyo irraa addaan ba'an taasisuudhaaf karaa adda addaatiin yeroo hunda labsii ni labsu. Iyesuus Kiristoos Waaqa akka ta'e, Iyesuus Kiristoos uumaa akka ta'e, Iyesuus Kiristoos fayyisaa akka ta'e macaafni qulqulluun nu barsiisa. Abbootiin keenya macaafa qulqulluu bu'uura godhachuudhaan baroota hedduudhaaf nu barsiisaa turan. Har'a barumsa haaraa barumsa keessummaa nu barbaachisu. Namoonni gara addunyaa kanaatti gaafa dhufan waan haaraa qabatanii dhufanii waan ittiin beekaman addunyaa irratti maqaan isaanii kan ittiin waamamu qabatanii dhufuu danda'u. Kaan isaanii waan gaarii fidanii dhufu. Kaan isaanii mormii amantaa kaasanii namoota Waaqayyo irraa addaan baasuudhaaf ofii isaanii gananii namoonni akka ganan gochuudhaaf gara addunyaa kanaatti yemmuu dhufan. Gooftaan keenya qorichi keenya Yesuus Kiristoos gogaa ulaa uffatanii gara keessan ni dhufu. Keessi isaanii immoo yeeyyii ta'anii ni mul'atu. Kanaafuu isaan irraa of eegaa waan jedheef nutis isaan irraa of eeguun barbaachisaadha. Iyesuus Kiristoos Waaqa akka ta'e, Iyesuus Kiristoos fayyisaa akka inni ta'e macaafni qulqulluun ni dubbata. Ergaa qulqulluun Phaawulos warra Roomeedhaaf erge boqonnaa 9 lakkoofsa 5 irraa kaasnee gaafa dubbisnu Kiristoos foon inni dhufe hundumaa ol ta'ee bara baraan inni Waaqadha. Bara baraan inni galateeffamaadha jedha. Galanni samii irratti kan isaaf ta'u luboonni isaa samii 20 arfan tsiraa yaarame irratti waaqummaa isaadhaaf yeroo hunda cinaa qabatanii kan isa galateeffatan inni Waaqa waan ta'eefidha. Isaayyaas raajii isaa irratti boqonnaa 6 lakkoofsa 3 irratti Suraafelii fi Kiruubeel warri jedhaman teessoo Waaqayyoo kan baatan ergamoon gamanaa gamasi walitti lallabanii Waaqayyo gooftaan inni qulqulluudha 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 jedhanii kan isa galateeffatan. Inni qulqulluu waan ta'eef, inni Waaqa waan ta'eef, inni mootii waan ta'eef, Waaqa qofa osoo hin ta'in Waaqa waaqotaa gooftaa gooftotaa waan ta'eefidha. Iyesuus Kiristoos Waaqa akka inni ta'e har'a osoo hin ta'in osoo inni gara addunyaa kanaatti dhufee foonitiin dubaroo Maariyaam irraatii hin dhalatin dursa waggoota hedduu dura raajonni raajii isaaniitiin arganii nutti himani. Raajicha Isaayyaas boqonnaa 9 lakkoofsa 6 irraa kaasnee gaafa dubbisnu mucaan nuuf dhalateera, ilmis nuuf kennameera, humni isaas gateettii isaarra jira, maqaan isaas dinqii gorsaa abbaa bara baraa abbaa nageenyaa jedhama jedhe. Iyesuus Kiristoos abbaa nageenyaati. Iyesuus Kiristoos abbaa bara baraati. Iyesuus Kiristoos Waaqa bara baraa ta'uu isaati. Kan nu hubachiisu macaafa qulqulluudha. Mucaan nuuf dhalateera jedhe. Mucaan dhalate sun inni Waaqadha. Mucaan dhalate sun inni fayyisaadha. Mucummaa isaa kanas waaqummaa isaa kanas gaafa raggaasisu Isaayyaas macaafa Isaayyaas raajicha boqonnaa 7 lakkoofsa 14 irratti durbi durbummaadhaan ni ulfoofti ilmas ni deessi maqaa isaas Amaanu'eel jettee ni moggaasti. Amaanu'eel jechuun immoo Waaqayyo nu wajjin jira jechuudha jedhe. Yeroo hunda kan nurraa addaan hin baane, yeroo hunda warra kufan kan kaasu, warra dheebotan dheebuu kan baasu, gabaashanii ol kan ta'an namoota rakkatan beelaan walitti qabee buddeena 5 qurxummii 2 kan qobsu inni Waaqadha. Warreen rakkatan kan gargaaru abbaa bara baraa inni abbaa nageenyaati. Kanaafidha macaafa qulqulluu irratti ani nagaa kiyya isiniifan kenna, nagaan ani isinii kennu immoo addunyaan kan isiniif kennitu miti jechuudhaan wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 27 irratti kan dubbate abbaa nageenyaa ta'uusaa, nagaa biyya lafaadhaaf saba isaadhaaf kan laatu tasgabbii kan isaaniif kennu ta'uusaa, garaan keessan hin raafamin anatti isa manaa abbaa kiyyatti isa manaa mana abbaa koo keessa iddoo jireenyaa baay'eetu jira. Ani fi abbaan tokkuma jechuudhaan kutaa macaafa qulqulluu irratti waaqummaa isaa kan nu barsiise gooftaan keenya Yesuus Kiristoos inni Waaqa ta'eefidha.
waggaa 38 guutuu siree irra ciisee dhukkubsachaa kan ture Matsaaguun dhukkuba isaa irraatii kan fayyee siree isaa baachisee gammachuudhaan gara manaatti akka inni galu kan isa taasise Waaqa waan ta'eefidha. Dubartii waggaa 12 guutuu dhiigni ishii dhangala'aa ture dhiiga ishii irraa dhaabee bilisummaa kenneefi kan gaggeesse inni waan Waaqa ta'eefidha. Guyyaa afur du'e awwaalcha keessa kan bule Alaazaariin du'a keessaa kan waame inni waan Waaqa ta'eefidha. Duuka bu'oonni galaanarra yommuu markabaan socho'aa turan raafama galaanichaa sana qilleensicha kan tasgabbeesse luka isaatiinis irra ejjechuudhaan galaanarra akka mastaawotiitti kan deeme inni waan Waaqa ta'eefidha. Waggaa 5,500 guutuu garbummaa diiyaabiloosiin qabamanii warra dhiphachaa turan jaalala isaa guddaadhaan samiidhaa dhufee foon ilma namaa uffatee du'ee ilkee du'aa cabsee du'a moo'uudhaan waaqummaa isaatiin diiyaabiloosii fi ilkee isaa xummaa isaa barbadeessee jireenya dhugaa kan nu labse Yesuus Kiristoos Waaqadha. Waaqayyo tokkicha ilma isaa hanga kennuufitti akkanumatti biyya lafaa jaalate kan isatti amanan hundumtuu immoo jireenya bara baraa haa qabaataniif malee abadaniif miti jedhee Wangeela Yohaannis boqonnaa 3:16 irratti akkuma dubbate inni Waaqa waan ta'eef yoo isatti amanne immoo jireenya bara baraa qabna warri isatti amanne baduudhaaf akka jiran dubbateera. Har'as warri isatti amanne badanii karaarraa goranii dhugaa jallisanii namoonni hundumtuu karaa isaan irraa akka goran karaa dhugaa kana akka gallakkisanii qilee cubbuu keessa bu'anii tulluu jireenya irraati bu'anii qilee cubbuu keessa bu'anii Waaqayyoon uumaa isaanii gaddisiisanii guyyaa firdii sanaadhaaf akka dhiyaatan kan ta'antu namoota taasisuudhaaf labsi kana labsa malee Yesuus Kiristoos Waaqadha. Yesuus Kiristoos Waaqa akka inni ta'e waaqummaan isaas immoo bara baraan akka inni jiraatu Isaayyaas akkuma dubbate Yohaannis raggaasiseera. Tokkoffaa Yohaannis boqonnaa 5:20 irratti inni Waaqa bara baraa fi jireenya bara baraa namaaf kennuudha jedha. Inni Waaqa bara baraati jedhe waaqummaan isaa kan yeroo daangee osoo hin ta'in kan bara baraati. Kaleessas kan ture har'as kan jiru baroota irraatii baroota dabarsee bara baraan kan jiraatu Alfa fi Omeegaadha jedhe. Bara baraan jiraata bara baraati jedhe. Jireenya bara baraa argachuudhaaf immoo isatti amanuun barbaachisaadha. Kanaafidha gooftaan keenya Yesuus Kiristoos akka nuti bara baraan jiraannuu fi hojii gaarummaa akka hojjennu kan inni nu abboome. Wangeela Yohaannis boqonnaa 6:54 irratti foon koo kan nyaate dhiiga koo kan dhuge jireenya bara baraa qaba. Yoo du'e illee anatti kan amane hundumtuu jireenya bara baraa qaba inni jiraatadha. Osoo jiru kan natti amane osoo jiru kan natti abdate waaqummaa kiyya kan amane akkuma qulqulluun Phaawulos dubbate nuti isa fannifame Kiristoosiin lallabna jechuun akkuma lallabe waa'ee waaqummaa isaas akkuma dubbate waa'ee waaqummaa isaas akkuma labse warri anatti amanan hundumtuu jireenya bara baraa qabu. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos jireenya bara baraa akka qabaannu foon dubaroo Maariyaam uffachuudhaan addunyaarra deddeebi'ee waggaa 33 fi ji'a 3 barsiisuudhaan warreen cubbuudhaan guutamanii jiran kiyyoo cubbuu hidhaa cubburraa hiikee ifa bara baraa akka argatan isaan taasisee anatti isa manaa jireenya bara baraa ni argattu jechuun nu barsiisee du'a waggaa 5,500 addunyaa irratti moo'ee ture sana fannoorra ooluu isaadhaan reebamuu isaadhaan 6,666 garafamuu isaatiin bilisummaa dhugaa nuuf kennuudhaan fannoo jalatti diiyaabiloosiin hidhee dhiiga isaa qulqulluu dhangalaasee oodhaa nyaadhaa oodhaa dhugaa jireenya bara baraa ittiin argattu foon koo kan nyaate dhiiga koo kan dhuge dhuguman isiniin jedha jireenya bara baraa qaba jechuudhaaniin jireenya bara baraa akka argannuuf kan nu kenne inni Waaqadha. Waaqa bara baraati jireenya bara baraati jechuudhaan Yohaannis akkuma dubbate inni Waaqa bara baraati. Kanaafuu baga Waaqa bara baraa kana amanne baroonni kan isan daangeessine baroota irraatii baroota kan jijjiiru Waaqayyoon uumaa keenya qoricha keenya Yesuus Kiristoos ilma dubaroo Maariyaam baga amanne. Inni du'e achi keessatti kan hin hafne du'a moo'ee kan ka'e inni waan Waaqa ta'eefidha. Duuti kan isa hin qabne awwaalcha sana naaf diigaa uffata sana narraa hiikaa osoo hin jedhin gargaarsa osoo hin barbaadin guyyaa 3 fi halkan 3 awwaalcha keessa bulee du'a moo'ee du'aa ka'uudhaaniin gaafa guyyaa 40ffaa gara samiitti kan ol ba'e duumessi kun samiin kun osoo isa hin daangeessin omtuu gara samiitti kan ol hin baane inni hangafa dhagaa ta'e gara samiitti ol ba'e teessuma isaa irra taa'e inni waan Waaqa ta'eefidha. Baay'ooleen isaanii
warreen amantaa hundeessine jedhan warreen abboota amantaati jedhani har'a namoonni addunyaa irratti fakkeenya godhachuudhaan kan duukaa bu'an kan isaaniif sagadan baay'een isaanii du'anii awwaalchatiin achumatti hafaniiru biyyoo jalatti hafaniiru mee amantaa kam keessattidha warreen amantaa hundeessan bu'uurota amantaa kan ta'an isaan kamtume du'ee du'a moo'ee ka'ee gara samiitti ol ba'e waaqayyo gooftaan keenya qorichi keenya Yesuus Kiristoos garuu duuti kan isa hin qabne du'a moo'ee du'a ka'e ilkee du'aas cabse siyoolii keessa warreen jiran siyoolii duwwaa ishee taasisuudhaan lubbuuwwan siyoolii keessa jirtu gara gannataatti deebise jireenya bara baraadhaaf akka isaan amalan taasise kana booddee cubbuun hojjetina yoo cubbuu hojjettan ni duutu jechuudhaan du'arraa gara jireenyaatti nu deebise gaabbiidhaan akka jiraannu nu taasise inni waaqa bara baraa waan ta'eef duuti isarratti aangoon arganne ilkee du'aa cabsee nutis duune akka hin hafne du'a moonee akka bara baraan jiraannuuf aangoo nuuf kenne inni waan maal ta'eef waaqa waan ta'eef inni waan maal ta'eef uumaa waan ta'eef macaafa qulqulluu irratti akkana jedhamee dubbatameera qulqulluun Phaawulos nuti hundumti keenya hojii harka isaati hojii gaarummaa harka isaa kan immoo akka raawwannuuf akka labsinuuf akka barsiisnu akka dubbannuuf Yesuus Kiristoosin uumamne jedha Efesoon boqonnaa 2 lakkoofsa 10 irraa kaasnee gaafa dubbisnu Yesuus Kiristoosin uumamne jedha inni uumadha nuti ijoolleen tawaayidoo baga Yesuus Kiristoositti amanne baga ijoollee isaa taane baga abbaa keenya nuuf ta'e abbaa bara bara abbaa nageenyaa jireenya kan namaaf laatu addunyaan kun kan isa hin moone addunyaa kana du'aatiin kan mo'ate baay'ooliin namoota addunyaadhaan mo'ataman baay'ooliin namoota addunyaadhaan kufan addunyaadhaan qabamani du'a addunyaatiin qabamani mootota addunyaa kan jedhaman hundumtuu awwaalamanii achumaan hafan inni garuu waaqa bara baraa kan ta'e Yesuus Kiristoos du'a moo'ee ka'ee du'aa ka'umsa nuuf labse warreen anatti amanan osoo jiranuu kan natti amanan hundumtuu jireenya bara baraa qabu jedhee jireenya bara baraa nu labse kanaafiyyuu Yesuus Kiristoos waaqadha hubachuun barbaachisaadha namni gurra qabu yoo jiraate isa afurri qulqulluun waldaa kiristaanaadhaan jedhu haa dhaga'u jechuudhaan macaafa qulqulluu irratti akkuma barreeffame har'a nuti kan dhagahuu qabnu warra addunyaa kana jaallatanii duukaa bu'anii waaqayyoon gananii nutis akka gannu barbaannu sun taane waaqayyotti amanuun barbaachisaadha kanaaf kiristaanota dhaga'uun kan nurra jiraatu waaqayyodha mul'ata Yohaannis boqonnaa 2 lakkoofsa 17 irratti namni gurra qabu yoo jiraate isa afurri qulqulluun waldaa kiristaanaadhaan jedhu kiristaanotaan ijoollee isaadhaan jedhu haa dhaga'u jedhe malee shakkitoota haa dhaga'u mormitoota ayzaabota haa dhaga'u hin jenne kanaafuu dhaga'uun kan nurra jiraatu abbootii keenya kaleessaa afura qulqulluudhaan guutamanii macaafa qulqulluu irratti Yesuus Kiristoos waaqa akka inni ta'e dursanii nuuf kaannuuf kataban dhaga'uun nurra jiraata Yesuus Kiristoos akka inni waaqa ta'e akka Phaawulos faan labsanitti warra labsan dhaga'uun nurra jiraata malee waaqummaa isaatti warra shakkan dhaga'uun nurra hin jiraatu Ibroota boqonnaa 13 lakkoofsa 7 irratti abbootii keessan isaan jalqabaa sana dhagahaa hojii isaanii fi firii amantaa isaanii ilaalati isaan duukaa bu'aa Yesuus Kiristoos kaleessa sarrasiisumadha barumsa shakkitootaatiin barumsa ayzaabotaatiin fudhatamtanii karaa dhugaarraa akka hin banne amantaa keessan akka hin ganne of eeggadhaa nuun jedha amantaan keenya amantaa dhugaadha amantaan keenya sirriidha abbootiin keenya kan itti amanan jireenya bara baraa kan itti argatan gonfoo jireenya bara baraa kan itti gonfatan amantaa dhugaadha ergaa Yihudaa boqonnaa 1 lakkoofsa 17 irratti dubbii ergamoonni waaqayyo duukaboonni waaqayyo abboonni waaqayyo kanan dura isinitti dubbatan sana yaadadha amantaa keessan ishee al takkitti samiirratti qulqullootaaf kennamte sanatti qabamaati jiraadhaa malee barumsa shakkitootaatiin fudhatamtanii amantaa keessan irraati akka hin kaanne of eeggadhaa nuun jedha kanaafuu ijoollee waaqayyo bara kanatti karaa adda addaatiin nama dogongorsiisuudhaaf amantaan akka gananii bahan gochuudhaaf warreen gananii bahan namoota karaarraa kaachisuudhaaf hojiin isaan raawwatan baay'ee waan ta'eefiyyuu eegaatii of eeggannoon barbaachisaadha egaa barnoota kana keessatti waa hedduu akka hubattan abdiin qaba viidiyoo itti aanu keessatti immoo barnoota biraadhaan hanga walitti deebinutti nagaataa waaqayyo lolnuma keessan faanaa ta'u subscribe share gochuudhaan namoota hunduma biraan akka geessan maqaa waaqayyo isin gaafachaa yeroo gaarii isiniif haa ta'u